asin deebisi kana luqqaatu qorrofee bifan qabdu amalan qabdu kuni yaani cubbunu dalagsifti dhugaa soon beekin soon isa goote zaalika isa faana arrabsamtee isa faana itti tufamee waan zaalika hin godhin hin jiru waan social media irra hin mucattii kana aga waan lubbuushii baasutti bergahani garuu ishiin kophaashii damdamattee obsitee waan social media irra hin baanillee hin baasu umaamiti jettee ciniinnattee imummaan kan akkana gannaaytee ana kana himatte abdiin keenya kaawwan jedhee viidiyoo gadhiisaa jiru argitanii jirtanii anallee poolisanatti fidee jira jechuudha har'a guyyaa har'a maliif jaartii kiyyaa Wankootu dhabamsiise jedhee poolisanatti fidee jira jechuudha anuu isa deebisee jaartii isa wajjiniin qilee sagalchuu ni danda'a ture garuu immoo gaa namni kun nama wajjin nyaatanii dhugdan waan hin taane irraa hin ga'u jedheetumatti dhiise tokko kanadha itti aanee immoo ani hangaatuun akka hidhamtuun barbaadu dhugaa rabbii isinitti himuudhaaf hangaatu harka kiyya rabbii haa galchu malee akka ishiin hidhamtu hin fedhu jechuudha maaliif yoo jettanii harka kiyyaan ishii qixaaxe harka kiyyaan qunxuuxee akka haaraatti ishii guddisuu barbaada malee hiisisee maali hidhaan furmaanni mana hidhamaa inni teessee hin nyaatti hin dhugdii akka feete taati jechuudha manni hidhaa bargisee tokko faayidaa hin qabu garuu intalittii kana haga danda'e ilkee kanaan akkana ciniinee soo hidhamtee irra natti tola jechuudha samoona kana ishee argatuuf waan inni hin godhin hin jiru bool'i inni hin qofforin hin jiru argatuun hin dandeenye jechuudha bilbila meeqaan illeetti bilbilchiisee karaa namaa akka waan hajjiin ishii soqaa jiru hajjiin si bilbilee si dhabee ture bilbila kana maal jedhee gowwomsee illee ni dadhabee jechuudha maaliif of eeggannoo cimaa godhaa jirti ishiin akka nuti ishiin qabanne jechuudha Arramu Abdiin as ba'ee gaa waa meeqa jira jechaa jira Wankoo fi zaalika haadha sabboontuudha diinni kiyya jechaa jira diina isaa soo beekee diinni isaa guddoon ishiidha kan ishiin hajjii faana walii galtee abdii godhaa jirtu kuni diina keessaniyyuu akkasiin hin godhu jechuudha ogguunni manaa ba'e hajjii galfatti mucatti Assalaamu alaykum ashama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota keenya jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya kiyya sinaa qaqqabu jecha egaa akkuma argitan akkuma dhageessan nuti abdii kana waraabessa harkaa buusuuf waan nuti hojjetiin hin jiru waan nuti hin ta'in hin jiru yeroo baay'ees immoo isinillee akkuma argitaniif abdiin kun fayyaa hin qabu waan fedhe yoo nuun jedhellee irra laaluu hin qabnu jenneetuma arrabsoos maalis waan hunda dandeenye dhiisaa jirra jechuudha aniin kun faa akka maleetti na arrabsaa jira jechuudha akkuma isiniin jedhee poolisanatti fidee poolisa meeqaan haadha manaa koo ishii tukkaamse jedhee jechuudha ani yaa'u poolisoonni ogguu dhufan namtichaan bira dalagutti bilbiladhee inni dhufee isaan faana dubbatee poolisa illee narraa deebisee asiillee abbaa sakkee bare bilbilee bakka inni jirutti jechuudha ibsaan akkana bira hin jirre ni beektanii kophaa jirra haadha manaa keenyarraa dhorkii jaartii kiyyanarraa hariite jedhee isatti illee hime waan inni hin jedhin hin jiru akkana maraataa magaalaa keessa haati manaa kiyya baddee jedhee kan balleesse immoo tokkoffan siinaan jedhee bakka sabboontuu kan erge isii warra gurguddoo malee sabboontuun ofiif kaatee hin dhufne jedhee akkana magaalaa keessa maraataa jira jechuudha abdiini ani immoo hedduu tokko gammade rabbi as ishiin deebisiin rabbi mana sanattis ishiin deebisiin jedhee ani yeroo hundallee akka ishiin mana sanaa buqqaatan du'aa'ee godha jechuudha maaliifuu nama kabajaa nama hin qabne nama waan numti shiyyuu nama hin qabatamu mucattii kana jechuudha dhugaa dubbatuudhaaf bifa shii yookiin immoo waan soorummaa shiiwoon waan akkasii osoo hin ta'in namni bifni isaa maa rakkoon qabu bar bifa shiitiin ishii madaalaan jiru nuti amala shiitiin haala shiitiin siiriidhaan akkana qawwaste siiriin shii jalaa maa fashalaa'uun oolutti haaromfachuu deemte jedhan akka jedhutti maaliif yoo jettanii akka nama maraatee godhataa jirti namni siirii dalagu duraa hinuma maraata jedhee an waa hedduu dubbadhe ishii kanallee ofitti qabee ani akkuma nama kamii gorsuuniin hin barbaada ture garuu mucattiin belxeqqe afaan shii afaan gadiin jedhu nama arrabsiti osoo dubbii tokko siniin deebisiin arrabsoodhaan nama deebisti inni yoo gowwaan keenya amma maa mucaan inni siiriin ittiin jiru nama aarsaa abdiin dhugaani akka inni na arrabsutti baran isuma maquma isaa kanaan dha'uu dhugaa maqaa abdii kana hin dha'u ture namoonni hedduun ni murteessitan sheeka bira geessaa mucaan akkas ta'eetu mucaan maraateetu fayyaas yoo qabaate inni gowwummaa isaa hin dhiisu abdiin namas hin dhaga'u amma jaartii kiyya jedhee as bahee
yoo waan fedhee hafillee uffatuma keellee fudhadhu deemii ogguu jirtu bakka jirtu natti dubbadhu maal hojii sitti dubbatti dhiisi jenneen dhuguma kunoo mee kan nuti gorsinu as bahee nu himatu kana eega maraataa ta'e akkamitti beekere beekaa godha gowwummaa bakka immoo jaalataan dhugumaan jaalataan nama nagaa nama sii taatu dubartii haadha abbaa kabaju dubartii nama kabaju dubartii si kabaju fuudhii sitti haftuu jenneen mucattiin haasaa ciqiciqii legellegaa malee faayidaa tokko hin buufne jechuudha. Mee ilaala social media irratti illee bahee namni bar xiqqoo gad of qabaa miti ishiin akkana bobobobobobob godhatte akka re'ee. Amma deebi'ee inni kan nuti isa lubbuu isaa meeqa baraaruuf waa meeqa taanee jenne deebisee nu himatan ma'e. Jireenya kiyya adda baasanii jireenya kiyya adda baaftee haati sabkee barakkas taate waan inni naan jedhin hin jiru ani immoo inni waan fedhes jedhu ammallee jalaa hafaan jiru maaliif yoo jettan waadaa ofiif galee qaban bakka akka aga dhumaatti akka inni fayyee of baru gochuuf ijoollee kiyya gatee yaalii guddaa godhaa jira zaalikaa wajjin zaalikaan kun aga lubbuu ishee aarsaa kaffaltu isa jala deemaa jirti. Ana osoo akka kiyya zaalikaa kana faana bakka tokko ta'anii wal ta'anii wal fuudhanii waliin jiraatanii hedduu tokko nutti gammada. Dhugaa isinitti himuudhaaf jechuudha. Maaliif iyyuu zaalikaan akkuma dura waan badaa dalagdu amma waan keerii dalagataa jirti. Isa kana akkana lubbuu isaa kana eegu ishiidha. Garuu inni akkana funyaan ikkana xireeffatee mucatti waan isa goote maal isa goote zaalikaan? Isa faana arrabsamtee isa faana itti tufamee waan zaalikaa hin godhin hin jiru waan social media irra hin bahin mucattii kana aga waan lubbuu ishii baasuutti bergahani garuu ishiin kophaa ishii damdamattee hobsitee waan social media irra hin baanillee hin baasu omaa miti jettee ciniinnattee imummaan kan akkana gannayxee ana kana himatte waa hunda galli qimsitee dhiifte inni oo kana guutuu dhiisee ganaa haadha sabboontu Wankoo maalitti ishee minitti ishee maali singoone nu maal si goone nu siif jecha kan jibbamne ka arrabsamne kan magaalaa mulu nutti garagalchite baattadhu mataatti deema boo jaartiin kiyya aarte jaartii kiyya jaalatamtuu kabajamtuu jaarsi kee jaalatamaa kabajamaan ani si barbaadaa jira bakka jirtu jira naan jedhi jedha hoteelatti maallaqa meeqa baasiftee an sammuun kiyya na dhukkubsate raahaa fedhaa maal fedhaa jette hoteela kunoo maallaqa meeqatti gadi naqee arabnitti bashannanu inni ganaa nama jireenya ofii jijjiiruuf biyyaa bahe kun mucaa akkana maallaqa gannaqsiifti. Kanagaa maal goona ittimtan hin dhaga'u maaltu sin galche waan jaartii kiyyaa maaltu sin galche viidiyoo mashii waan biraa dhiisii hoo viidiyoo malaaliyaa abdi akkana telefoona sin harkaa darba malee ganda sheekaa geessaa sheekatti fidaa itti qaraasisaa namni kun yoo sin dhaga'ee sinii qabame ganaa inni mucaan fagoo yoo nu arginu hin fedhu nu immoo dubartoonni humna qabaannee isa qabuu hin dandeenye hiriyoottan isaa dhiiraa tokko garagalee kan isa laalu hin jiru hiriyaan isaa dhugaan namni namaaf dhaabbatu Sa'iid sana ture Sa'iid biyya gale hajjiidha hiriyaan isaa kan wajjin nyaatee dhuge hajjii yoo ta'e itti garagale kunoo mana isaa jala garagalee algaa isaarra gangalataa nama namtitti dullattii qoroqondaa kana wajjin kunoo akkuma argaa jirtanii kan ishiin abdii goote diinni guddaan nun goone bar argaa jirtanii ijoolleen hedduun gandummaa walii ooftanii dubartii harargee dubartii maalii jettan hundi dubartiin magaalaa kana fayyuman qabduu jedhan falaas nama rabbiin sodaatee rabbisaa deebi'ee rabbiin akkana gadisa qabee jiraataa jiru malee namni biyya kana mataa numti nagaan dalaguus hin jechisiisa kunoo mucaan kun hojiidhaaf yoo gabbaa'es wayiif yoo gabbaa'es ishiin lafa jala garagalfattee hajjii galfatte kunoo shira guddaa irra dalagaa ka jiran mucattiin kan isaa boolla qottu kunoonni maqaa hangaatuun natti hin dhayinaa jedha addunyaa kanarra namni hagga yaa rabbii kiyyaa maaluma godhan kolfa malee namni hanga hangaatu hin dhalatus hin argamus jedha bifaan illee taate amalaan illee taate waa hundaanuu mana ishii keessa illee taate mucattiin gajjettee ibidda kana qaqqabsiisuun beektu bar nyaata alaa xalabatan bishaan alaa xalabatan buna alaa xalabatan shaayii alaa xalabatan kun jaartii moo jaarsa billaa aleekum kana dubartiin akkasii dubartii jennamoo dhiira ishiin kan beektu khalaas of kukkuultee diddibattee laaqattee maal taate bakka mana keessatti maadaamuma bakka qeensa kana tottolfattee akkana walirra naqattee miila taa'u bas hangaatuun kana kun hojiin ishee innoo ishuma kana kabajamtuusaa jaalatamtuusaa
jaartii kiyya narraa hari'anii jaartii kiyya akkas godhanii na jalaa ajjeesanii na jalaa ukkaamsan osoo argeemmaan ukkaamsee silaa waggaattu gadi ishiin baasu garuu eessatti argadha hin dhabeewu akkana nadheen fite ana kan amma sooshaal miidiyaa irra baatee afaan ishee gadi bantu dhagahee jiran deebii deebisuuf hin barbaanne maaliif iyyuu baalageen hogguu namarratti waa arge jedhu namni immoo cawaa ta'ee adaba qabu deebii deebisuu hin qabu jedheetani malee argaa jira na arrabsaa jirti. Viidiyoon illee na arrabsiti qaamaan illee na arrabsa anjalaayyuu hin qabu maaliifu baalageedha. Ani nama sammuu qabu nama hayyuu haadha abbaan na guddise qulxuutee ani shaaraarraan inni kun shaaraarra namni shaaraarratti guddate akkashii kana miti afaan holololololololol jechaa walti namtitti. Kanaafiyyuu hordoftootaaf kabajamtoota keenya nuti waan isaa goonuu hin qabnu dhuftee dhiiftee wallahi gizee tokko abduma kana soo bool'a jala hidhanii na jechisiisan naman dhaga waan namni dheen viidiyoo mashiin dalagdu laalishi waan biraa yoo dhiifte hin beeka beekuma godha abdiin fayyaa qaba maal ta'e kun maraataan akkanumaaf hobobobobo jedha ba'ee amma jaartii kiyya jedhee barbaadu egaa jaartii isaa akkamitti beeke jaartii isaa ta'u dhiisisitti haa hafu lakki ishumannaa ta'a innaa nuti maal gochuu dandeenya mee isiniin kunu yaada keessan dhugaa kasii kana nu barreessa maaluma goona abdii kana jalaa hafnamoo jala deemna waggaa meeqa guutuu dadhabne mataan nu dhukkubsate isaa jecha innaa waan baay'ee haasa'uun hin barbaachisu dhugaa rabbiin as ishiin deebisinaan hedduu tokko gammade namni akka kiyya kana gammaddan koomantii barreessaa ilililil jedhaa koomantii barreessaa yaa rabbi asin deebisiin illee jedhaa sujuuda bu'aatii du'aayetti godha asin deebisiin kana luqqaatu qorrofee bifan qabdu amalan qabdu kuni yaani cubbuu nu dalagsiifti dhugaa soon beekin soon barbaadin ishee arrabsaa walla yaa rabbi nu dhiisi malee maal jenna ana kanaafaa kun akkana akkuma siniin jedhe nama deessee ragaa ammaa naan fayyine yaa rabbi ati na baasi hundaafiyyuu akkasidhaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya koongiraajuleesin jedhaati abdii keenya nu barreessaa hedduu gammannee jirra wallaahi as ishiin deebisin inshaa Allah yaa rabbi.